polisii qaqqabsee dhufe. Walaloo kana obboleettii keenya simbootu amma ergee jechuudha. Bakka bu'aatiin haa dubbisaa jedhanii yoo sagalee isaa gahu fi qotaan qabeessanii foon irraa kaadhee dhiifama naa gootu baay'ee iyyaa waan oolee fi gammachuun obboleessa koolaatti dhaga'ame garuu mataa qabee maali? Bukkeetti qabadhu? Isin harka rukuttuu ga'a. Akkas jedhama. Walaloon barreessaa akkam jirta kiisaa nagaan si gaafadhaa baga geesse guyyaa dhaloota keessiin jechuufan dhufe an haadha manaa kee kanatti aansee nan galateeffadhaa isa siinaaf kenne waaqayyo uumaa kee guyyaa dhaloota kee irratti argamuufis hawwiin qabaa ture garuu hin argamne haala fageenyaatiin ta'us gammadeeraa bakka jirtutti ammas darbii jiraadhu bara quufi sirreetti jedheetan siif ibsa gammachuu keessa koo. Siif ibsa gammachuu keessa koo. Naaf simadhu atis abbaa warraa koo guyyaan kun siif guyyaa addaati guyyaa itti dhuftee gara addunyaa kanaatti yaadaaf akeeka waaqayyo raawwachuuf biyya lafaarraa egaa jabaadhu waamicha keeti bara kan si dabale waaqa uumaa keeti bara kan si dabale waaqa uumaa keeti arkin jiru Ibadah baroon ni kee afaan kana eebbaaf gammachuu bara hamtuu raawwatee kakuun lakkaa'u bara hamtuun dabartee kakuun lakkaa'u gammachuun koo siif ibsuuf jechuun kun gahaa miti kana caala siif gammadeen jira keessa kootti baga dhalatte kiisaa koo baga dhalatte baga dhalatte kiisaa koo naaf jiraadhu bara quufii jedheetan siif dhama'a an haati manaa kee yeroof kan jiraattu biyya hambaa magaalaa guddittii Abuu Daabii Dubaay keessa kan jiraattu magaalaa guddittii Abuu Dubaay keessa. Walaloon gosa sumata xumuraa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.